Akkamitti kabajamtoota daawwattoota imala miidiyaa kun imala miidiyaati. Wal waraansa Ameerikaa, Israa'elii fi Iraan gidduutti deemaa jiruun taateewwan gurguddaatu biyya kana keessatti ta'aa jira. Egaa biyyoonni kunneen sadan yeroo ammaa kana diroonii fi misaa'ilaan walariiruu irratti kan isaan argamanii kana irratti dhiibbaawwan gurguddaa lamatu adeemaa jira jechuudha. Inni jalqabaa fi inni ijoon miidhaa qaamaan qaqqaban jechuudha. Miidhaawwan qaamaan qaqqaban gaafa jennu biyyoota kanneen sadanii fi biyyoota ollaa ishee jiran irratti miidhaan qaamaa lubbuun namoota akka malee manca'uu fi qabeenyi akka malee barbadaa'u inni ijoon jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan qabeenyi akka malee barbadaa'aati kan jiru, lubbuun namootaas akka malee ba'aati kan jiru. Inni lammaffaan miidhaa qaamaan alaati. Miidhaa qaamaan alaa gaafa jennu egaa akkuma beekamu miidhaa qaamaan alaatiin boba'aawwan garaagaraa sodaawwan waraansa kanaatiin addaan citanii kan jiranii. Iraanis gama isheetiin doorsisaatii kan jirtu jechuudha. Dooniiwwan bishaan irraa jechuudha. Kun miidhaa qaamaan alaati jechuu hin dandeenya. Gara biyya keenyaatti gaafa deemnu immoo biyyi keenya miidhaa qaamaan alaa miidhamteetti gaafa jennu egaa balaliin qilleensa Itoophiyaa torbanitti yeroo sadii gara Joordaan Israa'elitti kan taasifamu guutummaatti addaan citeeti kan jiru. Biyyoonni kunneen hedduun isaanii miidhaa qaamaan alaa miidhamuu irratti kan isaan argaman jechuudha. Egaa kun galii doolaara miliyoona 13.5 argamsiisu guutummaatti dhabdeetti kan jirtu jechuudha Itoophiyaan. Kana malees Iraan akkaataa wal waraansaa fala mataa ishee faltee jeetii lafarratti suuraadhaan kaastee sana Israa'el lafatti tumaa kan turte sun suuraadha jechuudha. Jeetii osoo argin meeshaa ishee lafatti fixaa kan turte jechuudha. Kun fala wal waraansaa keessaa isa tokko jechuu hin dandeenya. Kana malees Iraan biyyoota ollaa ishee rukutu jettee kan turte guyyaa kaleessa buufata xiyyaaraa Dubaayitti argamu, buufata xiyyaara guddaa Dubaayitti kan argamu rukutteetti kan jirtu jechuudha Iraanii. Egaa wal waraansi kun baay'ee yaaddeessaa fi ulfaataa jira jechuudha yeroo ammaa kana. Egaa odeeffannoon Aljazeeraa, Reuters fi BBC irraa dhaga'amaa ture. Yeroo ammaa kana mootaatiin haadha ta'e immoo lubbuun namoota afurii boba'aa irratti lubbuun namoota afurii darbe jechaati jiru Iraan keessatti jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya waan nuti arganne kana fakkaata. Yeroo biraa walitti deemnaa itti gaariidha.